Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata waxabajjii bultii 8 bara 2021 eegale. Babaarotti wal hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu ashamaa kan nagaasan fuudhana xiiqii dhugaasaati. Gara qaama sagantaa keenya guyyaa har'aatti ammoo osoo hin tarkaanfanne jalqaba irratti odeessa bilbilaan argannee fi marii qabxiilee garaagaraa giddugaleessa godhatuun Oromoota lama waliin tolfanne keessaa bicuu seensaaf isan dhageessisuun gara guutuu isaatti ammoo waliin tarkaanfannaa itti dhiyaadha. Eerroon bilisummaa Oromoo bakka jirtanii gammataa tarkaanfii filachuu dandeessan fudhadhaa mana keessanii hin hidhaminaa hin ajjeefaminaa gabbahaa fi lolaa ajjeefamaa gabbahaa fi ajjeesaa du'aa gabbahaa fi falmachaa wareegamaa jechuun barbaadaa. Sababa ajjechaa kaabinee saniitiin namni dhuunfaadhaan qaama mootummaa keessaa shamarree Seenaa Raggaasaa kana yakka kana keessatti situu hirmaate jedhee sodaachisaa ture akka jiruudha kan maatiin nuuf eeranii. Kan amma dhageessan kun dilbata darbe jechuun waxabajjii bultii 6 bara 2021 lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa magaalaa Naqamtee keessaa aartistiin Oromoodhaa Damisee Moosisaa jedhamu tikootaa fi poolisoota poolisii humna addaa Oromiyaa jedhamaniin butamee achi buuteen isaa dhabamuu irratti odeessa magaalaa Naqamteetti bilbilee argannee fi dhimma warraaqsa galaana uummataa irratti marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa waliin tolfanne keessaa dubbii seensaaf fudhannee isan dhageessifneef dhimma ajjeechaa suukanneessaa waxabajjii bultii 5 bara 2021 galgala lixa Shaggar magaalaa Gincii keessatti shamarree Oromoo ol adeemtuu Seenaa Raggaasaa jedhamtu irratti hidhattoota mootummaa Koloneel Abiyyiin raawwate yeroo lammeessituuf qoratuuf gara magaalaa Ginciitti bilbilee odeessa bal'aa arganne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhannee isan dhageessifneedha. Odeessa wayitawaaf qabatamaa argatuu fi fuula feesbuukii Independent Oromiyaadhaa foloo godhaa laayik godhaa walii qooduunis hiriyoota keessaniin ga'a. Akkasumas karaa marsariitii keenya Independent Oromiyaa.org sagantaalee keenya argatuu dandeessu. Akkasumas fuula yuutuubii keenya Independent Oromiyaadhaa yoo sabiskiraayib gootan hoggayyuu sagantaa keenya argatuu akka dandeessan isinii dhaamuu jaallanna. Kanatti aansuudhaan ammoo sududumaan dhimma ukkaanfamuu aartistii Oromoodhaa Damisee Moosisaa irratti gara magaalaa Naqamteetti bilbilee odeessa argannee fi dhimma warraaqsa galaana uummataadhaa kan bara darbe jechuun waggaa kana waxabajjii bultii 8 bara 2020 waldhageettii miseensota qeerroo bilisummaa Oromoof waraana bilisummaa Oromoon labsamee bifa garaagaraan hojjetamaa ture amma immoo hojii isaa bal'ifatuun hojiitti seenee jiru irratti marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa waliin tolfannee isiniif dhiyeessuun kan hafettammoo waluma duraa duuba tarkaanfannaa itti dhiyaadha. Dhiyeenya kana weellisaan Oromoodhaa tokko magaalaa Naqamtee keessaa butamee ukkaanfamu achi buutee dhabamutu himamaa. Eenyu weellisaan kun eenyu kan qabee isa kanarraa nuu himtaa itti fufuudhaan ammoo dhimma warraaqsa galaana uummataa irratti dubbannaa. Akkuma beekamu artistoonni Oromoo yeroo ammaatti du'a artistii beekamaa Jaal Hundeessaa irraatii qabee haga irraatti kan hidhamaa jiranii fi kan butamaa jiranii
hedduun isaaniis kan ajjeefamaa jiranidha. Kanumaan kan wal qabatee ijoolleen Oromoo, uummanni Oromoo kutaalee garaagaraa irraati miidhamaa fi du'a meeqa keessa hidhaa fi hiraasa keessa akka jiran hubatamaadha. Haaluma kanaan wal qabsiisee yeroo dhiyootti Weellisaa Damsaa Naqamtee keessa kan jiraatu yeroo dhiyootti beeylada butamuun isaa dhaga'ameera. Weellisaa Oromoo Damsee kan qabeechi guutee dhabamsiise eenyu? Weellisaa kana kan dhufte humna tikaa TV yookiin immoo dhiyeenya kan leenjiirra turan waraana biqilaa jedhamanii humna addaa Oromiyaa jedhamuun kan waamamanidha. Artistii kana isaan tuute humna addaa Oromiyaa jedhamanii waamamu yookiin immoo humna tikaa TV jedhamu akka afaan keenyaatti jarreeffamu. Isaan aloo haalli Oromoonni magaalaa Naqamteef naannoo sanii keessa jiran attam namoonni hedduun galma kumsaa morodaa keessatti irra keessa ta'u jalatti hidhamanii giriirfamaa turan danuutu jira jedhama. Sanoo maal quba qabdu yookaan attamitti hordofaa jirtu akka miseensota qeerroo bilisummaa Oromootti? Magaalaa Naqamtee keessatti gochoonni mootummaan tiitii yookiin mootummaan sirna nama nyaataa diinataa jiraawwatu kun gochaa jiree fi gochaa jiru gochoota ulfaatoo gurra namaatti illee dhaga'amuun mallee uummata magaalaa Naqamtee jilbeeffachiisuudhaaf yookiin immoo anatti biraa jedhee dirqamumaan hojii dirqamaa hojjechiisuudhaaf wanti inni goone jiru hidhaa haaraanii fi ajjecha haaraanii fi yeroo takkicha qeerroo jajjaboo nama torballee kan wal biratti qabamanii ni jiru. Raagoolfaanillee seenaa sanallee eenyuufillee kan wallaalchisu miti yaadatamaa miidiyaalee uummataa kamirrallee kan deemaa turedha. Amma irraatti uummanni magaalaa Naqamtee iraarsa mootummaa naftanyaa yookiin immoo mootummaa TV kanaanii waan hedduu keessa darbee hanga irraatti illee hidhamaa dararamaa ajjeefamaa jira. Ilmi namaa butamaa jira. Dubartiin namaallee gudeedamaa jirti. Ijoolleen daa'imnillee bakkeetti qabamtee qalamaa jirti. Kanas ta'u kanas garuu magaalaan Naqamtee hanga irraatti marfamtee sirna isaa eeggatee waraana bilisummaa Oromoo wajjin sochiisaa gaggeessuu fi mootummaa fi kuffisuudhaa fi har'ayyuu harkataa ol kaasee kan jirudha. Ayyeegaa gara qabxii marii keenya sattaanuuttatu tarkaanfattee erga tarkaanfatteeti guyyaa lamaan sadan darban kanaa dhimma warraaqsa galaana uummataatu gama garaagaraan dhaga'amaa jira. Miidiyaalee agoo irrattis dubbatamaa jira. Akkuma waliin immoo quba qabnu warraaqsi galaana uummataadha. Miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo fi waldhageetti waraana bilisummaa Oromoo WBOtiin kan waxabajjii 8,2020 labsameedha. Bifa garaagaraan itti fufee deemaa ture. Ammas waamicha taasisaa jirtu kan jedhudha kan dhaga'amu. Waan kanarraa nu himi yeroo mootummaan kun eeffataan impaayera Itoophiyaa kun afaan qawweetiin nama 2-3 addaan eegaa jirutti attamitti warraaqsa kanatti fufuuf deemtu moo tooftaalee kanaan dura fayyadamaa turtan sana keessaan walii qoodaa waan gootan gochuudhaaf tarkaanfataa jirtu kana mee bal'ina isaa nu himi. Ayyeegaa warraaqsi galaana uummataa waxabajjii 8 bara 2020 kan eegaleedha. Sanuma irraan eegalee yoo warraaqsi kun kan addaan hin cinne hamma irraatti bifa garaagaraatiin jijjiirratee tartiiboo qaqayyaraatti hanga irraatti socho'aa kan jirudha. Haaluma kanaan itti fufee amma mootummaan gabroonfataa kun ofitti hiddisaa jalaa jedhamee jigee hundeen isaa bakka argamutti warraaqsa itti fufuu qabudha. Kanaan kan wal qabatu baatii lama asitti warraaqsi eegalamee jira. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kan raawwataa jiru. Innis manneen waajjira fi kutaalee kaardii filannoo waan garaagaraa irratti mana gandaa irratti biiroo ganda baadiyyaa kanaanaa waajjira poolisii irratti tarkaanfii fudhachuudhaan yeroo bilisummaa Oromoo magaalaa baadiyyaa kutaalee Oromiyaa baadiyyaa kibbaaf kaaba kutaan guutuutti tarkaanfii fudhachaa kan jirudha. Kanumaan wal qabatee hanga har'aatti dhimmi filannoo mootummaa kan shororkaa fi kan kufee yeroon isaa jalaa bubbutamaa kan jiru. Kunillee warraaqsa galaana uummataa qeerroon bilisummaa Oromoo eegaleef gaggeessaa jiruun wal qabateetidha. Ammas itti fufee kan jiru tartiiboolee garaagaraatiin haala tarkaanfii humna adabbii magaalaatiinis ta'uu qeerroo bilisummaa Oromootiinii fi waraana bilisummaa Oromootiinii adeemsi mootummaa gabroonfataa kana kuffisuu bifa tartiiboo jijjiirrateen yerootti jijjiirree kan adeemsisu ta'a. Kanumaan wal qabatee guyyaa lamaan asitti illee wanti kun labsamaa jira, barreeffamaa jira. Kunis kutaalee Wallagga Lixaa keessaa bakkoota garaagaraatti illee eegalee jira. Wanjii fi Roomaa, Laalessaa fi wanneen kana fakkaatan keessatti lagannaan gabaa wanneen akka jimaa fi boqqolloo buna illee ta'u gabaa baasuu irraa jalleen kan jiru.
akkasuma gara ba'a Oromiyaa naannoo Arsii keessatti illee warraaqsi qixxeessee jira. Gara Harargeetti fi akka isaan jimaa dhorkatanii fi wanneen gabaatti barbaachisoo gurguddoo ta'anii akka isaan ittisanii gurguraa gabaatiin qoqqobbii mootummaa kanarraan ga'an ajajamee jira. Akkuma kanaan itti fufaa tarkaanfiin qaamota fi adabuu magaalaa keessatti baadiyyaatti haa ta'u daldaltoota fi lukkeelee mootummaa kanaa kan ta'an kamiyyuu irratti tarkaanfii filachuudhaaf qophii hundatti mul'atan jirudha. Kana kanaanis itti adeemaa jiran. Bareedaadha egaa dhaggeeffattoonni keenya keessumaa addatti miseensonni qeerroof qarree bilisummaa Oromoo biyya keessa jiran egaa waan kan akka dhagaan akka hubatanii yeroo garaa garaatti immoo akkuma dubbatamaa ture warraaqsi galaana uummataa kun hoo jedhanii harka walitti maranii gadi ba'uu ta'uu hin ta'in yoo gadi ba'uun barbaachisuuf qopheessanii gadi ba'uu humna diinaan wal madaalu yookaan ammoo diina humnaan dhufu ofirraa deebisuu danda'u qabaachuun illee barbaachisaa akka ta'etu dubbatamaa ture gaammas immoo jabeessina gama koon gaaffiin irraaf qaban kan warrattan xumura garuu akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoodhaa lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aatti yookaan immoo akkuma miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaatti isin quba wal qabduufan kana jedha waan dhaammattu yoo qabaatte akka dhaammattuuf asumaan carraasii kenneera. Ayyee akkuma guutuu Oromiyaatti illee hojii kanaan hojjechaa jiruudhaani. Asumaan dhaamsi ani qeerroo bilisummaa Oromoo kan keessaaf kan alaatii fi kan ba'aaf kan gubbaa kan dhiyaatii fi kanan yaada kennuu barbaadu qeerroo bilisummaa Oromoo bakka jiruuti amma sa'aatii kanatti quba wal qabee yeroo itti mootummaan kun kufuu ga'e yeroo itti mootummaan kun alaaf keessatti jibbamee barcuma qeerreetti raafamtu tokkorra ta'aa jiru waan ta'eef qeerroon bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbatee qaamolee tarkaanfii magaalaa yookiin humna adabbii abbaa torbee jedhamuun beekamuun wal quba qabaatee qaamoleen kun sadan mootummaa kanarratti yeroo isa dhimaatiin warraaqsi gaggeeffamu ammaa eegalee warraaqsa xumuraa waan ta'eef kutaalee Oromiyaa guutummaa keessatti sagalee duwwaadhaan mana teenyee laayiniirra FB teenyee firii abalii jennee maxxansaa ooluu dhiifnee yeroo nuti itti gabbaanee falmannudha. Yeroo nuti itti gabbaanee mootummaa kana garga dhoowwannudha. Yeroo nuti itti gabbaanee barcuma mootummaan kun qabatee jirurraa kuttillee kutaalee Oromiyaa maratti injifannoo galmeessinee handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kataafillee ka harka diimaa jirtu, ka harka hormaa jirtu, ka harka alagaa jirtu, kan natti ijoolleen Oromoo ilmaan Oromoo hedduun isaanii jajjaboon meeqallee irratti wareegamaa jiran, irratti hidhamaa jiran, irratti garramaa jiran harka keenya galfannuu hammadhaa dhiyoodhaa yeroon isaa hin turii hin fagaatu waan ta'eef qeerroon bilisummaa Oromoo bakka jirtanii gammaqaa tarkaanfii fudhachuu dandeessan fudhadhaa mana dhiyeessanii hin hidhaminaa hin ajjeefaminaa gabbaatii lolaa ajjeefamaa gabbaatii ajjeesaa du'aa gabbaatii falmachaa wareegamaa jechuun barbaadaa. Jalqabuma isaa Oromoonni kan inni Oromiyaa gadhiise jaallatee osoo hin taane mootonni koloneeffattoota Abashaadhaa meeshaa waraanaa ammayyaa mootota warra dhiyaarraa argatan sana fayyadamanii duguuggaa sanyii Oromoo irratti geggeessanii Oromiyaa dhuunfatanii haa ta'uti inni kun akkuma jirutti ammoo ta'ee erga dhuunfatame boodas Oromoon callisee hin teenye barootaaf qabsootti jira addatti bara 2014-15 aga 2018tti warraaqsa guddaa geggeessan aarsaa baay'ee baaftanii yeroo baay'ee namoonni hedduun qeerroo yookaan dargaggoota yookaan Oromoo 5,000 ol 6,000 ol itti wareegneetu jijjiirama kana finnedanii yeroo isaan ittiin dhiigaa ilmaan Oromoon baannatan deebisanii immoo isaanummaanuu qileetti darbatantu mul'ata kana kan tolche ammoo Oromoo galma qabsoo bilisummaa isaa wallaalchisuu yookaan ammoo afaan faajjii uumuutu sana dhalche burjaajii irraa goraaf dogoggora akkasii hambisuufi isinarra miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo maal argamsiisuuf qabsaa'aa jirtu miseensota waraana bilisummaa Oromoo obbo wajjinis quba wal qabdu obboonoo maal argamsiisuuf kan inni lubbuusaa jijjiirraa hin qabne aarsaa gochaa jiru eessa galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kan isin aarsaa baasaa jirtaniif. Ayyaana baay'ee gaariidha. Akkuma beekamu 2013 irraa eegalee qabsoo jajjabaa qeerroo bilisummaa Oromoo taasisaa tureera. Gara xumuraarra gara 2008 gara 2010 irra gara qabsoon goolabametti namoota jajjaboodha jedhamu yookiin immoo hangafoota keenya ittiin durfamaa turreeni qabsoon keenya harka diinaatti akka ta'u ta'eera. Kun eenyu duraayyuu dhokotaanii fi waa'ee fi mul'ataadha. Injifannoon sun guutummaan guutuutti hakamee harkuma diina kaleessa nu sarbaa ture yookiin immoo marjeessaa nu miiraa ture daandii nu dhawwataa ture ilmaan Oromoo meeqa galaafataa turetti dabarfamee yeroo inni hatame kennameedha. Kanatti bakka hin beekna
amma garuu akka sanan ta'e kan mudannoo nuuf ta'e barumsa nuuf ta'e darbee immoo yeroo sana kan nuti miidhamne yookiin kan nuti boonfamne hayyoota nu hanga kanatti dabarsinee kennine isaan beeku waan jedhamuuti harka keenyaa ba'ee harka diinaa galeedha. Har'a garuu akka sana miti. Yeroo bilisummaa Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos tarsiimoo jabaa ta'ee fi humna ulfaataa ta'een injifannoo isaa kan eeggachaa jirudha. Nus jala buune injifannoo keenya warraaqsa keenya eessatti akka xumuramu eessatti akka qaqqabu eessatti akka goolamnu hundarraa qabannee galmeeffannee adeemsa kana hundumaa barnootaaf tarsiimoodhaan wal bira qabnee waan deemaa jirruuf injifannoon kun hin hatamu. Injifannoon isheen alanaa ishee xumuraa ishee harka Oromootti galchiifi ishee hiree Oromiyaa murteessitu daangaa Oromiyaa kallaltee kaartaa Oromiyaa kana dhugoomsitee harka Oromootti fiddee galchu waan taateef akka kanatti qabannee jiru. Qeerroon bilisummaa Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos kana haa qabatu. Nuti immoo qaamolee kamiiyyuu wal quunnamnee kutaalee magaalaa Finfinnee yookiin handhuura Oromiyaa kana guutummaa karra sananiinuu qabannee jirra. Harki diina kamiiyyuu galee bahuu hin danda'u. Magaalaa Finfinnee kanatti bakki injifannoon itti xumuramtuu fi qabsoon itti goolabamtu waan ta'eef kutaa magaalaa Finfinnee kallattii kamiiyyuu akkaataa danda'amuun qabnee jirraa, qabaas jirraa, humna barbaachisu gashaa jirraa, irratti ramannee waan hojjetamuu qabu ni hojjennaa. Injifannoon uummata Oromoo fi harka keenyatti numa galate. Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu osoo hin taane biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuu bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa gadi dhaabuudha jechuudha kan sirraa hubadhutti kan isin aarsaa baasaa jirtaniif. Harmaan qabsoomna. Kan amma dhageessan kun dhimma hidhamuu takkaa'u ukkaanfamuu aartistii Oromoo Damusee Moosisaa irratti gara magaalaa Naqamteetti bilbiluun odeessa argannee fi dhimma labsii warraaqsa galaana uummataa kabara darbe jechuun waxabajjii bultii 8 wal dhageetti miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo woobol labsamee bifa garaagaraan adeemsifamaa ture. Yeroo ammaatti immoo bifa haaraan hojiitti seenuudhaaf miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo waamicha taasisaa jiranii irratti mariif yaada miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa godina Wallagga Baarraa argannee isaan dhageessifneedha. Ammoo kan asaanu gara giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar Ginciitti bilbiluudhaan dhimma ajjeechaa suukanneessaa halkan waxabajjii bultii 5 bara 2021 magaalaa Gincii keessatti shamarree Oromoo ol adeemtuu seenaa raggaasaa irratti hidhattoota mootummaa kunneen Abiyyiin raawwatee nus odeessa bicuu sagantaa keenya darbe keessatti isin dhageessisuun bal'ina isaaf akka walitti deebinu wal dhaammanne har'a bal'ina isaa qabannee dhiyaanneerra. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Ajjeechaa suukanneessaatu giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar kana keessatti naannoo Ginciitti raawwate. Sunis shamarree Oromoo seenaa jedhamtu irratti akka raawwateedha. Miidiyaa garaagaraan ba'aa jira. Eenyuyyuu akka ajjeese hin beeknu sadarkaa jedhamutti ololli deemaa jirus jira. Egaa dhalataaf jiraata achiiti. Mee jalqabarraa kaasiitu nu himi seenaan shamarree Oromoo attamii akka isheen turte ajjeechaan sun bifa kamiin akka raawwate eenyu akka irratti raawwate yoom akka raawwate kana bal'ina isaa uummata Oromoof ibsimee. Egaa akkuma beekamu shamarree seenaa raggaasaa kan jedhamtu shamarree baay'ee jabduu fi sabboontuu Oromoo kan turtedha. Yeroo kanatti sabboonummaan Oromoo kun akka yakkaatti yeroo laalamu keessa kan jirru. Kanaaf amma haasaa maatii waliin bilbilaan taasisneen amma yeroo kanatti isaan infoormeeshinii qaama ajjeese guutumaan guututti haa himuu baatanii malee yeroo darbe akkuma quba qabdan namni Baacaa jedhamu tokko kaabinee wayii cirraa ajjeefamee ture. Sababa ajjeechaa kaabinee saniitiin shamarree seenaa raggaasaa kana namni dhuunfaadhaan qaama mootummaa keessaa yakka kana keessatti situu hirmaate jedhee sodaachisaa ture akka jiruudha kan maatiin nuuf eeranii. Namni qaama mootummaa sana keessaa mituu kana sodaachisaa ture akka waan ragaa itti qabaniitti waan kan isaan dubbatanii. Kanaafuu amma yeroo kanatti ebeluutu ajjeesee ebeluutu akkas godhe jennee haa dubbachuu baannuu malee gara qaama seeratiin nama mituu kana ajjeese gara nama tokkotti yookaan immoo qaama tokkotti deebisanii akka himachuuf yaalaa jiraniiti kan isaan naaf himanii. Ammaaf qaamni poolisiis qaamni maalis yaa ajjeesu
garuu itti gaafatamummaa jalaa namni hin baane qaama mootummaa keessaa akka jirudha obboleessi ishee kan naafeere jechuudha. Haa ta'uuti yeroo shamarreen Oromoo seenaan ajjeefamtu kan dhaqee manaatiif fuudhe loltootuma kunillee Abiy poolisoonni kan keessatti argaman ta'uudha kan himamu. Dhugaa qabatamaa isaa isa amma maatiin adeemsa seeraa mataa isaanii hordofuudhaaf dhoksan osoo hin ta'in kan ati quba qabdu eenyu kan dhaqee shamarree kana manaa fuudhe isa booda immoo qorannoo situutti hin geggeessin kan ajjeese eenyu qaama hidhate keessaa isa kanamee nu ibsii darbi. Ayyee ammaaf basaasan duusheeti kan isa ta'ee jiru. Kanaaf amma namni qaaman akkasitti ebelutu ajjeesee yaa'u waraana mootummaa ta'uudha kan himamaa jiru malee waraana mootummaa kamni akka ta'ee fi wanti ammaas ifa ta'e hin jiru. Akkuma amma isiniin jedhe odeessa kanaan maatirraa kanan fudhatte maatiin akkuma amma isiniin jedhe sanitti naafeeran malee qaamni ifaan ifatti ajjeesee wanti amma kana yeroo kanatti beekamee hin jiru. Yeroo muraasa booda wanta hundayyuu ifa goonee akkasiniif eeruu dandeenyudha. Kanan ani amma isiniif waadaa galu qaamni ajjeeses maaliif qaama mootummaas haa ta'u maaliif waraana mootummaas haa ta'u yeroo muraasa booda waa hundasaa ifa goonee isiniif eeruu dandeenya. Ammaaf akka odeessi jirutti waraanuma mootummaa kanatu ajjeesee ofumaa immoo deebi'anii dhaqanii reenfa fuudhanii akka deemanidha kan himamaa jiru. Eessatti kan seenaan ajjeefamte? Eessa manni abbaaf haadha ishee godina Shawaa Lixaa keessaa ona kam magaalaa kam yookaan ganda kami? Manni haadha fi abbaa ishee godina Shawaa Lixaa magaalaa Sanbatee jedhamtudha. Ishiin garuu yeroodhaaf magaalaa Gincitti kolleejjii wayii akka barataa jirtudha maatiidhaan adda baate. Kanaaf galgala keessa naannoo sa'aatii tokkotti dhiyaatutti hiriyoota ishii faana nama sadi ta'anii ba'anii yeroo ishiin deebiteetuma galtu hiriyoota ishii biraa waamanii akka ajjeesaniitti kan dubbatamu. Iddoon itti ajjeesan ammaaf waan gaafadhee sanaaf hin taaneef yeroo biraa qulqulleessee isiniif himuu hin danda'a. Kan ajjeefamte magaalaa Gincitti iddoon jireenya maatiif immoo godina Shawaa Lixaa magaalaa Sanbatee iddoo jedhamudha. Seenaan shamarree jabduu ta'uu ishee nama hawaasni naannoo firiyoonni ishee abdatan ta'uudha kan himamu. Dargaggootaaf shamarran Oromoo abdii Oromoof Oromiyaa ta'an kanarratti maaliif xiyyeeffatame laata? Ajjeechaan kun kanarratti yaada kee gabaabaa nuu kenniiti qabxii itti aanutti ammoo dabarraa. Amma yeroon kun yeroo sagaleen Oromoo fi humni Oromoon qabu tokko qeerroo bilisummaa Oromooti. Qeerroon bilisummaa Oromoo jechuun immoo fakkeenyuma amma shamarree keenya biraa dhabne kana qeerroo bilisummaa Oromooti. Seera qabsoo keessatti adeemsi daandii isaa garagara yaa ta'uuti malee qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo fi sooshaal muuvimentiin isaan kun yoo tokko ta'anii deeman mootummaa irratti dhiibbaa guddaa geessisuu waan danda'aniif. Kanaaf qeerroo bilisummaa Oromoo kana ajjeesuu, hidhuun, reebuun isaanii qabsoo bilisummaa Oromoo kana buufachiisuu yookaan immoo akka inni fuulduratti akkaafachuu hin dandeenye gochuu waan barbaadaniif gocha akkasii gocha gara jabummaa kana raawwachuu danda'an jedhee kanan yaada. Ayyee horii buligaa Impaayerri Itoophiyaa kun ijaaramuu ishee duras dhiigaaf lafee Oromoo cabsiteetu irratti ijaaramte. Humna afaan qawwee mootonni koloneeffattoonni Abashaadhaa warri qaraa Minilik faana warra mootota warra dhiyaarraa argataniin Oromoo cabsanii Oromiyaa Impaayerri Itoophiyaa jalatti qabatan. Erga gaafa Impaayerri Itoophiyaa kun ijaaramte kaasee Oromoon qabsoom dhaabne dhiigniif lafeen ilmaan Oromoos akkuma arraa kanatti harca'aa addana ga'e. Yeroo kun ta'utti ammoo dhimma Impaayerri Itoophiyaa dimookiraatessuudhaa Oromoonni dubbatanii jiru. Addunyaarraa ammoo Impaayerri dimookiraata'ee hin beeku. Inimaayyuu galma qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuu keessatti shoora olaanaa kan qabu akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo isa dhugaa hawaasa Oromoo barsiisuu dhiisuudha. Impaayerri addunyaarraa dimookiraata'ee hin beekne akka waan Itoophiyaan dimookiraata'uutti dhalootatti dubbatuudha warra jedhantu jira. Kanaaf galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Biyya Oromoo Oromiyaa walaboonfatuudha moo Impaayerri Itoophiyaa dimookiraatessuudha? Isa kamtu Oromoo baasa? Kanarratti yaada ifaaf qulqulluumee nuu qoodi. Akeeki qabsoo bilisummaa Oromoo Impaayera Itoophiyaa ijaaruuf osoo hin taane Oromoon biyya Oromiyaa eenyummaa Oromummaa fi daangaa Oromiyaa kana aga ijaarratutti qabsoon bilisummaa Oromoo. Kanaaf namoonni tokko tokko amma mootummaan Abashaa
yookaan immoo mootummaan Dr. Abiy dubbataa jiru kana Oromoo impaayera Itoophiyaa ijaaruu keessatti haa ta'uti Oromoon kaleessatti impaayera mootummaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti gahee guddaa taphateera. Garuu adeemsa walharkaa fuudhinsa qabsoo yookaan immoo walharkaa mucaansa qabsoo galma ga'uusaa dadhabuusaa santu rakkoo haa qabaatu malee Itoophiyaa kana ijaaree kan jiru uummata Oromooti. Kanaaf amma akka uummata Oromootti akka nama qabsoo bilisummaa uummata Oromootti Oromoon eenyummaa mataasaa sana biyya Itoophiyaa keessatti osoo hin taane Oromummaa fi biyya Oromiyaa kana ijaarratee ofiin mirga ofiin of bulchuu qabaachuu qaban jedhaan akka mataa kiyyaatti. Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf Oromiyaan mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa akka isheen qabaattu taasisuutu Oromoof Oromiyaa furmaata fidaadha kan itti dubbataa jirtu horii buladda godhu deeban har'aaf gaaffiin qabasuma irratti hin xumura fuulduras itti deebiinsi odeeffadha ammoo gama keetiin wanti na hafee jettu yoo jiraate itti dabalatuu dandeessa. Hayyee amma ani wanti naaf jedhu bal'aa qabaachuu baadhus amma yeroo kanatti uummanni Oromoo mootummaa mataasaa harka hin qabne guututti beekuu qabaata. Sababni isaa mootummaan Oromoodha yookaan immoo Oromiyaan bulcha ofiin jedhee dubbatu tokko yoo jiraate fakkeenya mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa afaan isaaniitiin gadi ba'anii shanee xaragaa jirraa jedhee dubbate. Shanee jechuun waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo paartii miti yookaan immoo qaama biyya bulchaa jiru miti. Haga Oromoon lafa kanarra jirutti waraanni bilisummaa Oromoo fi Oromoon oksijiinii fi yookaan immoo nama jechuudha. Kanaafiyyuu sa'aatii tokkofillee gargar ba'anii jiraachuu waan hin dandeenye. Oromoon kanaaf amma paartii dhiibuu osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo dhiibamee nuti jiraachuu akka hin dandeenye fi Oromoo waraana bilisummaa wajjin gargar ba'ee jiraachuu akka hin dandeenye beekee waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo adeemsi qabsoo isaanii gargara yaa ta'an malee galmi isaanii tokko waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo jedhanii qeerroo bilisummaa Oromoo jedhanii sochiileen hawaasaa hundi walgitee yeroo gabaabaa keessatti mootummaa gabroonfataa kana ofirraa kuffisuudhaaf gahee olaanaa kan qabu uummata Oromooti. Kanan uummata Oromooti dhaamuu barbaada. Galatoomaa horaa bulaa. Kan maa'ii irratti sirna geessifne dhimma ajjeechaa suukanneessaa lixa shaggarree godina Shawwaa lixaa magaala Gincii keessatti shamarree Oromoo ol adeemtuu seenaa raggaasaa irratti hidhattoota mootummaa Koloneel Abiyyiin raawwateedha. Akkuma yaadatamu baatii darbe keessa konyaa Qellem Wallaggaa Honasayyoo magaala Dambidolloo keessatti qeerroon Oromoo ol adeemaa Qacaleen Amaanu'eel jedhamu ija abbaaf haadhaa gosaa maatii fuulduratti rasaasaan reebamee ajjeefameera. Akkasumas kibba Oromiyaa godina Booranaa Onami'oo keessatti gochaan ulfaataan raawwateera. Lixa Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa Hona Gullisoo keessattis akkasuma mootummaan Koloneel Abiy qareeyyii Oromoo egeree Oromoof Oromiyaaf abdii ta'an kan ammoo kaayyoof akeeka inni deemuuf takkaa'u impaayera Itoophiyaa inni jiraachisuuf tarkaanfataa jiru sanitti gufuu ta'u jedhee secca'ee filee ajjeesaa fi ajjeesisaadha jira. Isa kana dura dhaabbatuuf ammoo miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo akka guutuu Oromiyaatti jiran warraaqsa galaana uummataa bifa aaraan labsanii jiru. Tarkaanfiileen garaagaraa kan magaalaa keessatti fudhatamuu qabanis akka itti fufuu qaban dhaammatanii jiru. Kabroon ammoo yaadni Oromoonni lameen kan giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar magaala Gincii irraa arganne nuuf kennanii fi kan miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa irraa nuuf kenne galmeef akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo kan walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu bilisummaa Oromoo dhugoomsuu fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabbatu akka ta'es dubbataniiru dhaammataniiru. Akeekiif galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa jalqabuma gaafa bu'uureffamus kaayyoof galii kana qabatee hundeeffame. Oromoonis tokkummaa Oromummaaf kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan ayyoonniif gootonni Oromoo bu'uuressan barootaaf aarsaa lubbuuf qaamaa itti baasaa turanii arras itti baasaa jiran kanarratti wal ta'uun wal dhaga'uun tokkummaan qabsoosaa akka finiinsu dhaammatu jaallanna. Turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaattaniif ammoo horaa bulaa isaniin jechaa nus kanarraaf qindeeffanne armarratti obbaafne irraa hanga sagantaa keenya yeroo taanuu walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinna.